Hai har'aa oolmaa kun isinitti agarsiisaa misaarraa kaaseetii kottame akkanatti tolettiin walitti qiqqicee isiniif hima jechuudha. Salaaxaan qopheeffadha dursa kana jechuudha. Salaaxaa akkuma argaa jirtan egaa. Akkuma argaa jirtan qaariyaa, shunkurtii, waraqata salaaxaa, raafuu maramaa, timaatimii fi kaarotii tokkorraan hojjedha. So dhiqee bareechee fideen isinitti agarsiise. So kana mureetanii isinitti agarsiisaa. Oolmaa koo hamma galgalaatti sa'aatii 12tti isinitti agarsiisuun qaba jedheeni. Isin like share gochuun dagaatiina. Maatii koo ta'a subscribe godha. Adaraa keessa maaloo tuqaa subscribe ma like godha. Video na laala. So asitti kataf godhee kun bifa jaarraan hojjedhe kaarotii, waraqata salaaxaa, khas kan jennu sanarraa, shunkurtiidha, timaatimiidha. Akkuma argitan waraqata immoo raafuu maramaa jechuudha. Qaaras isaan kana jaan irraa hojjetadhe loomiin jira. Zayituuniin biyya keenyatti suddiidha. Zayitiin jira. Wanti itti naqnu jechuudha. So gidda. Kan sadan itti naqannaa nuti. Somnu gaa jedhee namni. Achittoo minaaman yaa'u supermarketii numa jira. Dhugaa dubbachuu kan supermarketii waggaa 2 ga'eera. Supermarketii dhaqeen beeku. Supermarketiin asitti otoon waxii waxaa jiru salaaxaa gochaa jiru biddeenan tolchaa jira ammoo kan isin garraamu keessaa isa dhugaa dubbachuu. Absiititti naalaa guddatee adii fi diimaan tolchaa jira biddeena kana. Absiititti naalaa guddatee baay'ee na rakkisee haaraan ture. Laashiin alwala harkisu kun adiidha. Inni sun diimaadha jechuudha. Maaliif absiitiin dhumasa kan adiin itti naqee waan ta'eef baay'ee jijjiirama hin godhanne garuu jijjiirama qabannaa murtanii wal bukkee keessan jechuudha. Diimaa fi adiin toshaa jira jechuudha. Garuu absiititti naalaa guddatee ganaa daakuutti rukutu minaamin isa jedhu akkasuma hojjechaa jira jechuudha. Then biddeena tuman tolchuu waxiis waxaan jira. Dhugaa dubbachuu waxiis bukkeetti waxaan jira. Ani yeroo hojjedhu waan tokkoon hojjedhu beekeeti. Kun akkuma argaa jirtan absiitiin beektu warra absiititti si jalaa guddate. Giddeedhaan hin tolcha dhugaa. Eddan biddeerraa wadhee misaa nyaannee kaanee maalan godheessitanii qamadiin tolche daabboo. Mirti እግዚአብሔርን itoo dhuftanii qammastanii kana isiniin jedhu. An daabboo qamadii si'a lammaffaa au sadaffaa tolchuu kooti xiqqeessee isaa jechuudha. Inni halana kana isiniin jedhu qamadiinis hadda. Maalan godheessitanii heelee diriiraan biddeenaa bitadhee indaanqoon na jalaa cabsanii goozee itti dha'aniiti. Achumaan maalin godhe xinnoo wayiitirraa shirkatti godhan. Hojjattuu tookii gargartuu kootu addumatti tolchite guyyaa 2 bulchite. Achiin daanqoon mana sana seenanii muka gubbaadhaatti buusan gaararra goozee waan ta'e marcuman naqee jira lafarraa kaasee gubbaa qooxiisa jennurra jechuudha. So mirxii taate naa baate daabboo miti dhugaa waaqayyo isiniin jira. Dan asitti immoo buna koo shawwatti gochaan jira. Buna gaarii beektu buna fakkatti godheen akaa baay'iseen akaa isinitti yoo na xiqqoo fakkaachuu danda'a kun. Dhugaa dubbachuuf fi baay'ee nakaa jira buna. Yaa dubartoonni ni beektu tilmaamaa waan hundumaa baay'ee nakaa maaliif ammaanii har'a kaa'ime boru nakaa'u kanumaan iddoo 2 godha. Buna kuu dhugee daabboo yattu kana bareeddu nyaannee kaanee maalan godhe sa'aatii 11 ta'ee waan jiruuf indaanqoo gadi yaase roobee ka'ee achi booda immoo indaanqoo takka gadi yaaseen xinnoo biqiltuurraa hittisaan gadi yaasa malee biqiltuun facaasee nyaatu bartanii ilaa maddoo kana irraa dhoowwan maaliif facaasee waan hin jiruuf ilaa eenyuun salaaxaa biqilaa jira akkuma argaa jirtanii kan salaaxaati kuni khas eenyu jechuudha. Khas kan salaaxaaf ta'u. So boqqolloon maara koon qabu guddate nyaatan duraan baala ciratu amma guddate manatti ni dhaabay amma kan hunduma isaaniitu. Den gara gadi sanas wayi facaaseen jira garuu sarraayis hittisaan heegan jedha jechuudha. Namitti immoo duddatti baatamuu hin beektu. Qaracamtee na rakkiste dhugaa waaqa.
dudatti baatamuun beekan lachuu ijoolleen koo dudatti hin baatamanii hin beekanii jechuudha. Daanqota koo akka kanatti heegaa jira jechuudha. Biqiltuun facaasee sigginyi alaan bitu jedheerra waan baay'een facaasee garuu akkam facaasetti naan baane qaaraa facaasee abbaa suuyyaa qaaraa shimixmixee qoosxaa facaasee qaysirii facaasee kaarotii facaasee raafuu sammaa sana raafuu maramaa garuu waan 5-4 qofatu naa bahe. Innaa akkuma isinitti agarsiisaa jiru qullubbiin dhaabee dheengadda iddoo sana gar kana dhufee maal isinitti agarsiisuu fedhe seetanii mazafzafaa kana keessatti dimbilaala qaaraa dimbilaala bagduuneessisan kazbaraasa jennu jechuudha. Ani bagduuneessin facaase as boqqoolloon jirti zim jedhee muudidhaafni. Innaa akkasitti kunoo daanqoo heegaa beekeen baadhu dhugaa yettichi keessaa mucaanis beekameen baatamu anis seeraan beekeen baadhu Saamu'eel immoo daanqota hariidha. Akisti mastika keenya qaccaqacochaan daanqoo eegna katamaatti obbo baanne malatti nyaannu maal mastika yaa buleeko. Akka kanatti isiniin jedhaa laayik gochuun dagaatina. ባይ ባይ። ባይዞ ሴት ልጅ ደግሞ ደስ የምትል ፍጥረት እኮ ነች ማለቴ በደንብ አያያዙን ካወቅባት ትንሽ ነገር አድርገህ ብዙ የምታስደስተው ወንድ እኮ አንተ እዚህ ጋር ቪኤት እኮ ኒሳን ፓትሮል አቁመህለት ላይደሰት ይችላል ራሱ ለፍቶ ካላመጣ ላይደሰት ይችላል ሴት ልጅ የ1000 ብር አበባ ለአንድ አመት 12 ጊዜ አበባ ብትገዛላት 12 አመት ያወራች ልትኖር ትችላለች እና በትንሽ ነገር ነው ሴትን የምትይዘው እንደውም አሁን የኢትዮጵያ ወንድ እኔ ብዙ ጊዜ ብያቃለሁ ኦፊሴ ላይ የውጭ ሀገር ሴቶች መጥተው ከኢትዮጵያ ወንዶች ጋር ቢኖሩ የኢትዮጵያ ሴቶች ደግሞ ሄደው ከውጭ ሀገር ዜጋ ጋር ቢኖሩ አስበዋል እነዛ በጣም አክፋቸው ለዘላለም ይኖራሉ የኛ ወንድ ግን ከዛች ሀገር ዜጋ አንድ ቀን ያድር አንድ ቀን ልነግር ከምችለው በላይ ይሄንንም ስለ እንግዲህ ሴቶች ጋር ችግር የለም ማለት አይደለም እና ሪስፔክት ግዴታ ቤት ውስጥ ባል ለሚስት ከሚሰጡት ትልቅ ስጦታ ራሱን ከመስጠት ቀጥሎ ሪስፔክት ነው እሷም ባለቤቷን እንደ ባልነት ጠጪም ይሁን ቺትም ያርግብ ምንም ይሁን ምን እንደ ባልነት አክብረው ካልተመቸው ወሰነ መውጣት ይችላል ግን ተደባደባ አይደለም የምትወጣው እንደዛው እንደተከባበርክ በፍቅሬ እንደጀመርክ ሶሪ ብለህ መውጣት ትችላለህ እና መከባበር እኔ ቦታ ማትሰጠው ነገር ነው እንግዲህ ትልቁ እኔ መከባበር ላይ በነገራችን ላይ ላከበርከው ሰው ትገዛለታለህ የሆነ ሰው ካከበርከው ታዳምጠዋለህ ካከበርከው ትሰማዋለህ ካከበርከው ትንከባከባለህ ትልቁ ነገር ክብር ነው ባይዘው ወንድ ልጅ ብቻ ክብር ሰምታ ከሆነ ነው ሴት ልጅ መከበር ትፈልጋለች ሲጀመር ባይዘው ሴት ልጅ ማክበር መሰልጠን ነው የስልጣኔ እንትንን ያሳያል ሴት ልጅ ስታከበር ምክንያቱም ነገ ሴት ትወልዳለህ የሚስትና እናት ልዩነቱ እኮ ሴት በመውለድ ነው እናትህም አንተን ወልዳለች ሚስትህም ልጅን ወልዳለች ሰው ሁለቱም እናት ናቸው ሪስፔክት ሲኖር በጣም ስማርት ሰው ነው ማለት መሰልጠን ነው ሴት ልጅ ማክበር ምንም ትሁን ምን እና መከበር ትፈልጋለች አንድ ቤት ውስጥ ብዙ ሰው በከተማ ውስጥ ያለው ብዙ ሺዎቹን ትታ አንተ ጋር ስትኖር ብዙ ነገር ትታ ነው አንተ ምናልባት ገንዘብ ነው የሰጣት ባይዞይ ገንዘብ መስጠትና ፍቅር መስጠት ይለያያል በትክክል እኔ አሁንም በጣም ሚሊዮን ወጣት ሴቶች አሉ መኪና ይገዛላታል በጣም የ100,000 ብር ውድ ሽቶ ስልክ ይገዛላታል እሷ ግን ተመጣጣኝ ስጦታ አይደለም የሰጠችው ህይወት የሚባል ነገር አስበዋል አንተ ገንዘብ ሰጥተህ ከሰውየው ግን የተቀበልከው ህይወት ነው መሆን የነበረበት ህይወት ለሰጠ ሰው ህይወት ነው ባላንስ የሚሆነው አንተ ገንዘብ እየሰጠች አንተ እንዴት ነው ህይወት የምትሰጠው መሆን ያለበት ህይወት ለሰጠ ሰው ህይወት ፍቅር ለሰጠ ሰው ፍቅር ገንዘብ ለሰጠ ሰው ገንዘብ አሁን አንዳንዶቹ በጣም ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ